Samuela kana baadiyyaatti jira YouTube irraa leeksuma viidiyoolee hojjechaatiin jiru har'a garuu deebi'eetiin jira mudannoo ajaa'ibaa tokko isiniif qabadheetiin dhufee gara fuula duraatti hunda keenya akka fayyaduu fi akka irraa barannu kan nu taasisu isiniif qabadhee dhufeen jira. Turtii keessa naga xumura viidiyoo kanaatti nama waliin gochuun dagatiinaa viidiyoo erga xumurtanii booda biliis sheer godhaa hiriyoota keenya biroo biraan nuuf qaqqabsiisan kun sun akka isaanii qaqqabne jechuuti barbaada. Gara mudannoo sanaatti hundee mudannoon kun kan mudate mudannoo wal fakkaata nama lama mudate jechuudha. Nama lama sana keessaa tokko anuma ture akkasuma bileettiin tokkos mudannoo ishee kan kiyya fakkaata garuu anaa wayyaa haga tokko kan koo wayyaa kan ishee baay'ee nama gaddisiisa feelingii qabaa jechuudha. Maaliif gubaa abiddaa isa gubateetu beekaa jedha. Anis bu'aa wayii sana waan keessa darbee beekuuf ana baay'ee tokko na gaddisiise. Tokkoffaa mudannoon ana mudate yeroo ammaa kana gani beektanii madaamonni sararaatiyyoota nama isaanii keessaa shaqaalaa keeddamadhanii anumaan dabalatee himata nurratti bananii jiru. Sababa madaamiin tokko lama karaa irratti qabamtee interviiyuu taateef jettee infoormeeshana sheer walii gochuun yeroo ammaa kana madaamonni maalirratti xiyyeeffatanii jiru yoo jetta tiktook irratti xiyyeeffatanii jiru jechuudha. Tiktookii keessa ijoollee baay'ee qabaniitu yaasaa jiru isiniin jechuuti barbaadanii. Kana kun torban darbe keessa madaamiin interviiyuu taatee shaqaalaan mana keessaa uffata mucaa kiyyaa uffatti kan kun uffatti ijoolleen kiyya shamara mana keessa jiran tosaan sheeraan uffatiin osoo hin beekin dhoksaas viidiyoo waraabanii tiktook irratti hojjetanii jettee kan dubbatte sana sheer walitti gochuun nurratti xiyyeeffatanii jiru jechuudha. Isinii galee sanuma wal qabatee anillee tiktookii nan fayyadama. Tiktookii yeroo dhiyootti kanan bane garuu viidiyoo baay'ee achirraa hin qabu. Viidiyoon ana achirratti hojjedhu viidiyoo madaamii kiyya walitti na buusu hin turre noormaalii kan meeshaa isaanii irraa mana isaanii waa tokko irraa fagaatee kilaasii kan koo keessatti faakaan hin hojjedhu yookiin immoo kan mana chaanaala kiyya irratti gadhiisu irraa viidiyoo kirooppii godhee irratti tiktook irratti gadhiisaa ture jechuudha. Achiin booddee hin argite kan kollee tiktookii kiyyaan argite madaamiin kun argite. Dura garuu wanti isin ajaa'iba namuu baay'ee tokko kan na gammachiisee fi gara fuulduraatti akkan irraa baradhu akkan ofii kennuu taasisu kan na taasisu tokko dura tiktookii kiyya jala liinkii chaanaala kiyyaa kaa'een ture jechuudha. Liinkii chaanaala kiyyaatu tiktookii jala jira. Torbii lama akkas hin taanetti fakkaata yaadachuudha. Waa'ee liinkii sana si jalaa deemuufii godheen jira jechuudha. Nan kaasee maal akka ta'e hin beeku bichaa nan kaasee otoo liinkii sana hin kaasne ta'ee ni beektu daayireektii gara tiktookii yoo deemanii liinkiin chaanaala achi jala jiraannaan Prosesii tokko hin barbaadne gadi qabame yookiin tuqame jennaan daayireektii gara chaanaalaatti geessa ture jechuudha. Angaruu jalaa kaaseetiin jira. San booddee hin argiti. Hundi isaanii bakka maatii guutuu na arganii ijoolleetu natti hime jechuudha. Ijoolleen natti himan rakkoon qabu maaliif isaanii wanta walitti na buusu sana achirratti waan hojjennee fi ofitti amanamummaan qabaadhe jechuudha. Garuu xiqqoo kan na rifachiise otoo liinkiin yuutuubii kiyyaatti jala jiraatee deemanii bakka sana arganii kan jedhu rifadheetiin jira. Garuu gara fuulduraatti akkan irraa baradhu na taasiseetii jira. Maaliif chaanaala akkanii qabullee hin beektu otoo qabaachuu koo beekteellee hin eeyyamtu. Walitti amansiisatu yookiin waliin lolatti uumama rakkootti uumama malee hin beektu jechuudha. Obeetti anaaf gaarii hin turre garuu ammaaf akka kanaatti waliitiin jira. Gara fuulduraatti immoo of eeggannoon taasisaa jechuudha. Isinillee of eeggannoo akka taasistan please. Akkasuma obboleettiin tokko afaan Amaariffaatiin keessan kana isheen argite jechuudha. Isheenillee akkasuma chaanalallee ni qabdi, tiktook illee ni qabdi jechuudha. Tiktook isheen argite madaama ishee tiktook ishee arganii tiktook irratti illee wanti madaamiidha walitti buusu argamu baatu maal seetan liinkii chaanaala isheetu tiktook jala jira jechuudha. Foloon tiktook irra jiru gara chaanaala keenya gara yuutuubitti nuuf haa dhufu jennee wanti hin godhamne jiru kan namni tokko waa tokko yoo karoorse yoo hojjete guddisee waan gaarii irra geessisee gara fuulduraatti akka deemu godhee milkaa'ina isaa arguu waan barbaaduuf as achi jechuu kanatu jira akkuma namni kamuu beeku jechuudha. Achii booda obboleettiin kun liinkii ishee tiktook ishee jala jira. Madaamiin sun maal gooti seetan liinkii sana tuquudhaan gara chaanaala ishee daayireektii deemtee jechuudha. Daayireektii gara chaanaala ishee deemte san booddee wanta isheen irratti xiyyeeffattee naxaartii amma kana rakkoo kana narraan keessa chaanaala kanarraa balleessutti geesse laayivii irra ture sa'aatii yeroo guutamu sana ni beektan sa'aatii dheeraa laayivii irra turre sana yeroo kam teesseetu waraabdaa turte hojii hojjechaatti hin jirtu bakka walumaa galatti hojiin kee kan biraa ta'ee jira ajandaa kan biraa qabaattee jirteetti baay'ee na lolte jette achiin booda silkii irraa fuuti bilbila kanarraa fuutee viidiyoo isheen
Personal hojjettis kan isheen laayifii waraabaa turte yeroo sa'aatii bunni sana sa'aatii dheeraa kan ta'aa turre jirra hundi keenya keessatti yuutuubiroonni yeroo ammaa kana bu'aa baay'ee keessa dabarsinee finne asiin keenya agammaatti faayidaa irraan arganne miidhaa malee garuu gara fuula duraatti irraa fayyadamna uummanni irraa fayyadama irratti rakkoo isaa ibsataa waan jedhu abdiitiin kan deemaa jirru malee hagammaatti faayidaa isaa hin argine. Garuu jechuudha wanti nuti keessa dabarsinee dhufne feelingii baay'ee qaba. Sana booda madaamiin shimaan goota obbaleetti kana erga sirtii kanarraa fuutee erga lootti erga dheekkamtee erga wal dhabdee guddaan jidduu isaaniitti uumame maal gooti viidiyoochi jala jiru chaanaala ishee jala jiru sana xixiqqi gootee balleessite jechuudha jala dileetii gootee chaanaala ishee jalaa balleessite jechuudhaan imeelallee keessaa rimuufi na jalaa gootee jechuun imeelallee keessaa rimuufi na jalaa gootee dadhabbii gosa hundaa keessaa na jalaa balleessite jette. Asirratti wanti nama gammachiisu obbaleettiin suni imeelillee madaamiin keessaa rimuuf yaabootu malee paaspoortii ni qabdi jechuudha. Imeela sana deeffachuu ni dandeessi. Paaspoortii ni qabdi imeela sana deeffachuu dandeessi garuu viidiyoo sana argachuu hin dandeenye. Maaliif balleessite waan ta'eef viidiyoon hin deebine garuu imeelli sun nan deeffadhe garuu viidiyoo bakka kanatti na jalaa balleessite jirti jettee baay'ee tokkotti dhaga'ame baay'ee feelingii guddaa keessa galtee jechuudha. Garuu gara fuula duraatti kan kana caaluyyuu nurra gahuu danda'a mana namaa keessatti waan ta'eef of eeggannoo akka taasistu ishee taasisee jira. Ani isheerraa wanti hin baradhe maal siitan imeela ishee paaspoortii isaa qabaachuun ishee anillee akkanii paaspoortii imeela kiyya seeraan qabadhu na taasisee jechuudha. Viidiyoo yoo bade yoo maal rakkoon hin jiru waan tokko yeroo qaban yeroo chaalenjii qaba. Beektanii chaalenjii keessa yoo darban garuu gara fuulduraatti milkaa'inni waan jiruudhaaf badaa akkasumara waan haamilee namaa buusu miti akka irraa baratan of eeggannoo akka taasisan kan nama taasisu kan nama barsiisu jechuudha. Innaa obboleettiin kun imeela ishee dineeffatti paaswoordii waan harka isheerraa qabattee jirtu harka isheerratti qabattee jirtu imeela ishee daayireektii ni deeffatte garuu viidiyoon ishee jalaa badee jira jechuudha. Isinii galee anillee linkii sanachi jalaa kaasuun koo hedduu tokko na gammachiisee akkan irraa baradhu akkan of eeggannoo godhee bakka akkasitti madaama ofirratti eeggadhu na taasisee jechuudha. Baay'ee gammade garuu mudannoon anaaf obboleettii kanarra geessinirraa akkan deemu of eeggannoo taasisa. Yeroo ammaa kana maal akka ittiin beeku namni wanta godhu beeku keessattuu shamarran keenya ana dabalatee jechuudha. Ana dabalatee anis jirma keessatti wanta goonu wallaalle jira mana namaa keessatti. Wanta goonu wallaalle jira wanti tiktook irratti argamu wanti miidiyaa garaagaraa irratti argamu bakka nama waa tokko argee hin beekne akka of sossobaa jiru akka nama of goyoomsaa jiruttidha wanti hojjetamaa jiru jechuudha. Wanta biyya keenya abbaanii kaayyoo keenya ganamaa sana dagannee wanta akkasii gochuu miidiyaa irratti hin qabnu ture yoo hojjenne rakkoo hin qabu namni waan beekurraa yoo dubbate yoo hojjete hojiidhaa yoo agarsiise afaanii yoo dubbate rakkina hin qabu yoo wal barsiifne walirraa waliin rakkoo hojiin kamuu rakkina hin qabu garuu hojii ulaagaa isaa eeggatti hojii gamatti singorri gamanatti singorri daayirektii karaa sirrii ta'e osoo hojjenne baay'ee bareedaa ta'a. Akkasuma meeshaalee mana keessaa bakka babbareedaa ta'e kana kutaa madaamii kana keessa deemanii viidiyoo waraabuun uffata ishee uffachuun uffata daa'ima ishee uffachuun nyaata kana akka malee maal godhu namni na argu jedhanii foloo barbaachaaf jedhanii wanta seeraan alaa aadaa keenya safuu keenya cabsu biyya keenya guutummaa ishee arrabsiisaa jiru kana hojjechuun otoo nurraa hafee baay'ee tokko natti tola akka hojjechuudha. Isinillee waan jettan hin beeku ana baay'ee tokko na jibbisiise waan jiru keessattuu ijoollee erguma isinitti himameellee namni mudannoo isaa namni kan namaaf qoodu kaan immoo sun akka irra hin geenyedha bakki ittiin miidhamneedhaaf miti irraa of eeggadha yoo jedhamne namni keenya bakka sanatti argama deddeebi'ee maal akka ta'e hin beeku boru garuu miidhamee cabee kufee kan argamu argaa ollaa jechuudha. Ijoollee isaanii qabatanii bakka miidiyaa irratti as hin bahina maal isaanii namatti toleeme ijoolleen isaanii wanti namatti tolanii hin jiranii jechuudha. Mucaa namaa baachuu daa'ima namaa baachuu jechuun akka biyya keenyaatti waan gadhaantummaatti kan nuti ilaallu biyya keenya keessatti jechuudha. Daa'ima rabootaa guurtanii uffata rabootaa guurtanii kutaa sana keessatti wanti nan argu jettanii akka barbaadan kan taatan yoo ta'e miidhaan akkas akkasii ijoollee keenya irra gahaa jira waan ta'eedha. Warri isin qaqqabe irraa barattanii jedhee shakkii hin qabu irraa barattaniitu warri immoo isin hin qaqqabne gara fuulduraatti irraatii barattu jedheetiin abdii qaba. Kutaa madaamii keessa viidiyoo waraabina akka barbaadan kaameraaf ittiin qabina waa hedduutti fayyadamuu danda'a waan ta'eef harka isaanii jiru waan gochuu hin dandeenyu. Waaqaa gaditti maaliif barbaanne mana isaanii dhufne waan ta'eef kaayyoo keenya dagachuu hin qabnu. Utumaan feeteellee kaayyoo keenya dagachuu hin qabnu. Dhumarratti dhaamsa namni isiniif qabu yoo jiraati
warroonni imeelii qabdan chaanaala qabdan akkasumallee tiktookii garaagaraa waan barbaadan fayyadamuuf eeggannoo taasisa. Akkasumallee akkaawuntii keessan piraayiveetii osoo godhatanii sarchii godhee namni argachuu hin danda'u, nama fooloo isin godhe malee namni argachuu hin danda'u. Gama tiktookiitiin itoo kanatti illee fayyadamtanii tiktookii dirqama fayyadamuu qaba dhiisuu qabu kan jettan yoo ta'e maloota garaagaraatti fayyadamuu, siistema garaagaraatti illee fayyadamuutu isin barbaachisa yookiin isinirraati eegama. Garuu siistemni inni guddaan isinitti fayyadamuu qabdan bakka waan namaarraa waan madaamirraa meeshaa madaamirraa siiqaa ijoollee isaanii isin waraabina qabattanii isin dhufiina rakkootu isinirra ga'a waan ta'eef isaan ijoollee isaanii irratti qalbiin beekan keessattuu ijoollee isaanii qabatanii miidiyaa irratti hin bahina. Ijoollee qabatanii dhufuu waan birqis miti waan haraas miti waan ta'eef bakka jirtan of yaadachuu yeroo tokko tokko dhaabatanii of dhaggeeffachuu of to'achuutu barbaachisaadha nu fayyada waan ta'eef inni xumura imeela keessa yoo bade illee yoo eessatti illee bade akka maalitti illee bade paaspoortii qabatte paaspoortii isaa qabattan taanaan hin badu. Deebistu jechuudha wanta jalaallee yoo bade haa badu malee paaspoortii jalaa qabattan taanaan imeela keessan illee ibsachuu dandeessu. Akkasuma warroonni yuutuub chaanaala qabattanii jirtan paaspoortii imeela keessanii seeraan qabadhaa. Waraqaa irratti osoo qabattanii ana baay'ee bareeda natti fakkaata akka gooti maaliif bilbila irratti yoo qabattan yaadannoo garaagaraa irratti kan qabattan ta'e sanarraa baduu danda'a, bilbilli sun tabarashuu danda'a, bishaan bu'uu danda'a, cabuu danda'a, hattuun illee fudhachuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu waraqaa irratti imeela keessan qabattanii bakka hin irraanfannee fi bakka isin jalaa hin banne kaawwachuutii hin dagatinaa isiniin jechuutii barbaada. Viidiyoon har'a qabadheetii dhufee kana fakkaata. Viidiyoo kana jaallattu jedheen abdii qaba. Yoo jaallattan immoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Yaadaaf qeeqa komii qabdan gama koomentiitiin na beeksisa. Akka viidiyoo birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Baay'ee.